gaarii isiniin sagan. Dhaga'i. Ahoo dabalata wanni inni isiniin jechuu barbaadu. Wayi gaata kan dubbadhaaniisi. Afaan hin dubbata wallahi rabbi jenne dhaab. Sagaleen kuni sagalee madaamaashitti Aan hajjachuu deema gurbaa raja. madaamaashitti kabajamtu haadha warraa Mr. Jaalalaati. Kaasrii koppii godhee miti risiitii har'aa miti juun shaniiti. Namni naman galateeffanne rabbiin hin galateeffatu ijoolleen Oromoo hundumti keessaa biyya alaaf keessa jirtan galatoomaa isiniin jenna. Kana caalaa isiniin sagannu dubbadhaa ustaz. Mister. Kanarratti wallahi egaa kunoo irra deebitee maadaama shittii tuutuu gabaasa irra deebi'ee isinii dubbise rasiidaa fi waa hundumaa maallaqa hagana ga'ullee waliin dhaabdee akka farsitee dubbiste anuu dubbisuu hin dandeenye isii cinaan achi ilaaleeti. Gabaasa dabalataa uummata keenyaaf isinii dubbifame waan jiruuf rakkoo jiru kunoo aanilleen eeda wanni kun dhiiroo akkamii jee sheekootallee gaafadhe dubbiin kun akkamii hojii margaa dabalata sheekootallee gaafadhe waan jajjabaa wayii kanuma akka eeda dubbattanii sanii deemaa jira saniifuu obsaan nu eegaa jedhanii waan irra geenye nuti dhumarratti waan irra geenye isinitti himna jangaa isaanis ni eeyina ummata biraan nagaan gaanii waan jamu kana kunoo rasiidiin ni jira gaa itti galatooma ulfaadhaa isin jennaa ibraa itti fufu galatoomii Hamza Asliyatillee galatoomii dhuftee deebii kana kennuuf waan kana anillee dhugaa dubbatuuf duraan hedduu akkasittillee quban qabu ka Asliin poostii godhellee argeera an ammoo waan kana amma dura osoo gaafiin takkan ka'in osoo namni tokkoon gaafatin ani Aslii bilbilee waan kana akkam akka ta'e gaafadheera namni yoo cadhisu waan namni quba qabu waa nama se'u Ambirri kana Asli yoom akka galchee guyyaa kamii akka galchee dhugaa yoo walii himne quba qaba. Birriin kun hagamii akkuma Asliin jedhe isinillee walii edaadhaa gaafii gaafatuun sirriidhaa wanni kun uummata bira geettee jedhanii gaafatuun zazzaraa ittiin dhugama akka ibsaan gaafate sanitti DP wanni kun akkam jedhanii gaafatuun sirriidha. Garuu wal arrabsuun, wal cabsuun, wal qeequun rakkinnan qabu, wal cabsuun, wal balleessuun, wal duuluun akka kiyyaatti gaarii jedheen fudhataman qabu, wal gaafatuun rakkinnan qabu. Birri san herreddee achira laaltee lakki birriin kun hafeera haganaatu hafee hojjette that you're right namni si mormuun jiru birri san wali edaattee mallaqa hawaasa keetii hin galchitaa jecha in argatta birriin kun hawaasa biraan geennee ummanni kun ala jiraa ka jedhuufi sheekolee mallaqni bira jiru san anallee ta'ee sillee ta'ee namni marruu hordofee akkamiin mallaqni kun ummata kana bira gahuu dhabee rakkoo siyaasaa naannoo saniitu jiramoo hawaasa naannoo sanii karaa tiraanspoorteeshiniitti jiramoo jennee duuka buunee laaluun anallee sirrallee Hamzaa soddaa Hamzaa birallee Aslii birallee hawaasa keenya maraa bira jirti. Wanni kana gargaarsa hatattamaan hawaasa bira dhaqqabu kuni dhugaa yoo dubbanne bakka tokkoo miti gargaarsa amma dura tare keessallee hundarraayyuu jira rakkoon guddaan gargaarsi eega biyya alaa irra ergame booda hawaasa bira gahuu irratti rakkinna qaba yeroo jedhu yeroo fudhata tarii rakkinna siyaasaa naannoo karaa sanii jiru ta'a akkaataa naannoo sun itti jiru ta'a aroonnoo sun yeroo hedduu gargaarsiin tura san ammoo waanuma waliin laallu ta'a waan naamusaan wal gaafatuun bifa waliin cabsine wal gaafatuun gaarii jedhee laalaa an hedduullee sooshaal miidiyaallee amman jiru iseetuma caqasu jira. Akkas yoo ta'e hedduu bareeda jedhaa hundi keessanuu hedduu ulfaadha warri ammoo dhugaa dubbatuu fi jala buutanillee hedduu ulfaadha jedhaan kanuma dubbadha. Thank you so much. Irra deebiidhaan juunshan warri Facebook hin qabne redduu amma warri TikTokii kanarraa Facebook hin qaban natti fakkaate warri Facebook hin qabne please Facebook banadha nuti Facebook irratti illee akkuma asii kana masha Allah nama baay'een hordofa masha Allah rabbi jaala namaa nuu kenne warra laayikii 5 qabu miti 5 qabu miti alhamdulillah warra 1,700 qabu alhamdulillah anumaa gurraattii tana Hamza Mabbaa jaalalaa kana makkiba kana waan ummata keessan akkatti laayik godhuuf I don't know laayikiin kuni birrii alaabaa laayikiin godhina by the way Facebookin birrii kafalu eegale laayikiin godhina deemaatu malaalaa koottaa malee ahoo dhiisii stiilutti godhina godhane ummanni arra kana dhageenyaa wali laayikiin teenya gabbu'aa deemti. By the way anamma Facebookin kun na dagatatti beekaa yeroo an torbaan tokko baatii ture mirqaanee kamisa jimaa kanaaf maal kana mirqaanee tiriin hirribna hidhee waa boonti godhu namni akka waan achi bira taa'u namni 5,000 6,000 4,000 10,000 laayik godha maal akkuma naante ani doktoriidha malee doktorii fayyaati malee aktiivistii miti ፖለቲከኛ አይደለም መንግስት የሚቲ ፌስቡክን
لايكين بري كفلا لايكين تكا دولار دب لايكين غوري لا لي تو مكوتو Matatti mee birrii ta'e jagabbuusa gurbaa. kanaaf ummata kiyya gaarii warri gaafii dhugaa gaafattan hawaasa keessaniif quuqamtanii nu gaafattan risiitiin eessa warri jettan risiitiin baatii darbe juun 5 isin galateeffannee akkuma namni nama galateeffatu maxxansine mallaquma istiil kalee ustaazni mansanii wajji maxxansine I think barreeffamni amma maxxanseef kakalee ustaazni nutti himan dhibba lama qafa wal dhabanatti fakkaata. Mungkin dhibba lamaa san yoo ta'an dhibba lama qofa wal dhaba. Isaan dhibba saddeet jiranii an dhibba jahaan maxxanse. Dhibba lama dhibbaa fi wayi wal dhaba isinii galeemi. Isinii galeemi. Kanaaf juun 5 maxxane risiitinii ka dhugaa barbaada. Baasu who are you? Maannu fachi maannu as fachi jedha Daawud ibsa. Who are you? Maana ante kasi fidaniitiin lafa labsi. Isinii galee risiitii barbaadda. Yoo doktor. Barbaadda. Injira kun deemi daal walitti ede koiniin screenshotin nuka waamiti warri jala ta'u guutuu kaafate koiniin jira risiitiin jira ustaazni duune warri mallaqa kennan duune warri rakkaten duune warri guuran duune hunduu lubbuun jira koiniin gaafsan guura malee screenshotin wanni hundi feesbuuk irra jira manim wanni wal arrabsuu haadha namaa arrabsuu maal jedhu nuti wanni hundi lafa jiru tokko kana kasanirraa hafeen immootu asli biratti oromoo gargaarachuu hin barbaadani no problem ani nama girri jaalatu malee nama gargaarsa jaalatu miti rakkoon jaaladhan uumama affaxaaxar nama rakkoo jaalatu miti waan barbaadu argadhe koo halkanii guyyaa arraba dadhabe asli fida ebaluu sagaleeta ebaluun gargaarsa alhamdulillah ma takkaa nama gargaarsite أنا أصلي بر صد عند دبته أنا أصلي بر هجواسن كيس أبيه الربك ينقار رفي قال أنا ساعتي لما فأرف إبرة بالبلا كاسة أني بالبلاني بالبلا نوام كان قوتان وأول يقال له جرا أول شرط آخر السلام أصلي برت غرغار صفاتشو ينفتو نما جالت تبرة في دلو نمكي أصلي برت أفتا أكما تناندرا أكما تمان كباك يزي غرغارتي أبا ربنا رفض don't worry نمي نجيب بيتو نفتين برتي نما تقوت إلين كنن رب الله سر أولين فورو نمنا ست الله سفار سجلو no problem أما ركتا تكو غلچه كما قرشان ليدا مسودما أفرتما كما نبا غورسي تغر no problem إلا دير كمامت سانو أنو نما غرغار سبار بادو باشيتانيا سدتانيا مسكين المو مسكينة سيقال يمتين وتانيا كابيا أمريكا Rakkataa gargaara barra koon qabu. هذا أفران كامل وبولي سكي namni biyya kana jiru hedduun isaa ilmaan gosaa ilmaan adeeraa jaartii eessuma qaba hundi isaa ispoonsara qaba nama jaalatu qaba nama Ameerikaa mabilaashaa tana namnuma afur namuma 5 nama latteessee dhaqu dhabe bar biyya waggaa 10 biyya kana jiru Oromoon bar osoo asliin biyya kana keessa taa'ee nama arrabsu hiriyyaa kiyya kanama arrabsu Mahammad Silxee Mahammad Tagodii baafte Kanaadaa keessatti bar isin bar hiriyyaa wajjin nyaanne waliin qabsaa turre Tigiriinyaa waliin sirbine ilma abbaa gootanii gadaa gootanii warra Mahammad Tagodii na bira Kanaadaa keessee ana asitti dagarsiisa gadoo malee galata na biraan qabdanii bar wanni isin naa goota tokko Maaleesh. kanaaf nama gumaati akka dhuunfaa kiyyaatiitti Sorry wallahi tokko garaana nyaata. wallahi mucaanuti mana madaamii baafnee isin barsiisi goota godhattanii Kanaadaa geeffattan isa biratti gargaarsifachuu dandeettan yoo feetan masoota kumaataman qabdanii bakka feetanii gargaarsifachuu dandeettan ana miskiin lafa na kaaya nalleen faarsina nalleen arrabsina sinigalame nama naman qabne Oh, doctor. Akkin jeeti aboo deemeetiin mucaa saniif mucaa dhukkubsatu kamiilli cabe saniif marwaa wa'ada seene san geessu deemaati. Bakka ati nagaa illeen zabana kana naman dhadhagayne yoo namni bakkuma ifiin fedhatti jeetuma siyyaamin akkuma maakiin jette sambuusa maaliin jette. Namni bakka ifiin fedhatti isin xalamadiniiti nama dhaga'uu dhiisaa caljaa akkuma hamsaa kana laal gizee takka takka abbaan fedha asii gizee iyyeef jeetuma jireenya diriise mataa kennaa kaaree. jiraannaa jireenya Yaa. mataa kennaa jiraachuu barbaanna
عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس الدنيا دي مو كامل. حبيب. Jirtu فايا. jajjabaadha yaa wanti ka social media kan irra turtan yooma mataa isin dhukkubsu namni ofii fedhe mobaayila ofii waliin haasaya namni bira hin jiru hin beektaa tiktookii mobaayila ofiitti haasaya Koppilinkii godhaa guys. mataa nama wanni isin jechuu barbaadu Yeroo isheen koppilinkii godhaa. qarshii biyyaan geettanii sokke galatoomaati. Gargaarsi amma ka'ini ka'e kun gara tokkoon sirriidha. Gara tokkoon ammoo waan sirrii hin taane qaba. Garritti sirrii ta'uu gargaarsi Oromoo kun waggaa 30, 40, 50 kana birrii maguuranii achi as